as keessatti rakkannee gara rakkoo dhufne qabsoo mataan sii rakkoodha. Lafa teenya irraa dhiibamne, aadaa teenya irraa dhiibamne, afaan keenya irraa dhiibamne, dinagdeef siyaasa keenya irraa dhiibamneetti rakkannee gara qabsoo dhufne. Diina irratti qabsaa'aa jiru. Diina afaan keenya, aadaa teenya, lafa teenya, lafee teenya, dinagdeef siyaasa keenya irraa nu dhiibe san afaan qawween firraa buqqifne, afaan qawween ni dhiibanii inneetti walitti dhufne. Eegan kanaaf murteeffadhee dhufe hoo akeekaa fi kaayyootti amana rakkoo qabsoo keessaa qabsoo irraa aanan akkuma jaansan waan asirratti na mudatu hundaa'u rakkinni asirratti na mudatu rakkina uummanni Oromootii fi Oromiyaan keessa jirtu irra hin caalu. Faffaca'iinsa ilma Oromoodhaa biyyaan ba'a garaagaraa keessatti faca'aa jiru kana hin caalu. Kanaaf if amansiiseetiin dhufuu qabati qabu. Kanaaf waan jiruuf jireenya keessatti hawaasa keessa jirus ta'e gareelee keessa jirru hundattuu haala heeraaf seera jaarmaa sagantaa siyaasa bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo hubachuutu irratti dirqama. Hubannee waadaa seenu. Akkuma kaleessa dhufe kun nama jala dhufa. Kun fedhuma ofiitiif dhufa. Maaf keessaa fi warri dhufus jira. Warri ergama diinaa qabatee dhufus jira. Warri gartee dogongorri siyaasaa hubannoo siyaasaa dhabaan dhufee as keessa jiraatus jira. Isa kanas wallaalaa keenyas kan sobaan dhufes gara dhugatti jijjiiruun kan dogongoraan dhufes sirreessuufin kan wallaala qabus barsiisuun dirqama jaarmaa hundaati jaarmaa bilisummaa Oromooti. Jaarmaa bilisummaa Oromoo lafarras ta'e qilleensarras ta'e heeraaf seera mataa isaaf danda'a qaba. Waan biraadhis afooshaan gandaa tan du'aaf jiruudhaatu heeraaf seera danda'a qabdi. Namni heeraaf seera afooshaa kanaa qabse heeraaf seera afooshaa kanaatiin adabama. Heeraaf seera afooshaa kanaatiin gaafatama. Dhaabicha biyyattii guutuudhaaf Oromoodhaaf falmachaa jiru afaan qawweetiin jaallan lubbuu isaanii kafalanii aarsaa kafalanii falmachaa jiran heeraaf seera isaan lafa kaatee deemaa jiran dhiisi afooshaan dhuunfaatu heeraaf seera mataa isaaf danda'a qabdi waan taateef. Nuti rakkinni keenya jalqaba irratti ni ijaaramne jennee gaafa walitti dhufu danda'a dhuunfaatii fi ifittumaaf tuttummaa keessaa baanee rakkoo qabsoodhaaf jecha nuti dhuftu hundaa'u wareegama barbaachisu kafaluun qabaa. Eegan karaa jaarmatti hirmaadhe eegan hirmaadhee dhufe wa'adaan kalee seensan ilmoon naaf hin dhalatin dhalattu naaf hin guddatin waan hojjetu firii naan godhin suuraa namummaan irraa fuudhu lafeen qabsoo Oromoo tanaaf caccabte na waraantee boollatti naa galchituun kakannee waliin dhufne ifa baatee. Har'anuma kaleessa afaan wa'adaa waliin seenu saniin arraata dhugaatti lallabaa jiruutu warruma kaleessa heeraaf seeratti amanne jennee waliin dhufaa jire santu akka gaafa kaayyootti amanne jennee waliin wa'adaa seennee qaama tokko hin taane hojjetaa jiruutu achi bahee dhagaa harachaa jira. Rakkoo qabsoo keessaa qabsoo irraa eega jennee ta'e wareegamni qabsoo keessatti kafalamu hundinuu isa dirqamaati waan taateef akka yeroo itti fidetti keessa dabarra. Obsine soddomoon uumaan baa Oromoo jibsan kurnan dhoksaa kurnan gorsaatii fi kurnan obsaa san qabannee heeraaf seera jaarmaa keenyaa osoo hin cabsine mataa walitti qabannee jiraachuutu jaarmaa keenya itichuutu nurraa eegama. Har'a ni ijaaramnaa jennee wal gaafanna. Boru ni diinaa jenneeti harka walitti qabna. Kun itti ta'uun qabu jaalladha. Wa'adaa kaleessa waliin seentan wa'adaan soban taatu dhugaadha wa'adaan ifaan ifatti. Wa'adaa kaleessa waliin seentan irbuu Oromoof seentan si yaadadha. Isa kanaaf ammoo hundi keenyaa'u kan dur caalaa yeroon amma if jaaruun waraana fi cinaa dhaabbachuun danda'amu wareega lubbuu kafalanii dirree qabsootti hirmaachuun nurraa eegamu yeroon isaa ammaan tana. Sadarkaa kun nu eeggatutti wareegami qaqqaaliin fuula kan duraan nu eeggatutti caccabinsa gareelee olaanaa kana gubbatti isaa ta'u jaarmaa lafarratti isaa ta'u namoota dhuunfaatii fi namoota ergama diinaa qaban propagaandaa siyaasaa garaagaraa baratanii dhufaniin wal burjaajessinee burjaajawaa jiru. Inni kun garuu keessallee nu geessu. Keessallee nu geessu. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaa qabsoo burjaajii kanaan dhaabbachuu dandeessu si miti. Burjaajii kanaan faca'uu dandeessu si miti. Lakkoofsa ani Oromoof qaali maayikii qabadhu kanaan faca'uu dandeessu miti qabsoo. Kanaaf jaallan irra deebi'ee isa tokkummaa jenna. Haa if jaaruu jenna. Kunuunti waan dirqama qabsoo nu barbaachisu. If jaaranii tokkomne yoo jennu waan tokkummaa Oromootii fi jaarmee qabsoo bilisummaa Oromootiif barbaachisu hasamuu keessa dhufe ati itti abbaa hoggansa qabsoo bilisummaa Oromootti gara keetiin itti fufi. Waan ifi hin dalenne nama dalasiisuun heera fi ittiin bulle itti nama bulchuun hojii fi hin hojjenne namaaf daandii lafa kaa'uun ni ulfaata. Jalqaba irratti manoota garaagaraa kan jirru keessa hundatti waan qabsoo bilisummaa Oromoof ta'a jennu karoora baafannee lafa kaa'annee irratti dalennee mul'achuudha. Yoo kana hin goone ta'e biyyeensi keenya akkuma baroota dabree akkuma yeroo dabartee
Dhumaatiin Oromootti dhagaman jirtu dantaa dhuunfaa keenyaatii fi garaa keenya guuttachuu qofa witaatti malee. Har'a qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti garaa guuttatellee hin jiru. Uummanni Oromoo kan dur caalaa qaroomee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos kan dur caalaa qaroomee jira. Sobni akka kaleessaa sun hin jiru. Harree baddeessa afaan tuuti isin godinni siidhaama. Warrummaan jara jirtanii fi gubbaa jirtu hundi kan garee garaa garaa dhuftan. Inni kuni ammoo isa nurratti dirqamaati. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mirga dimokiraasii bal'aa qaba. Mirgi dimokiraasii kan siidhaama mootummaa Itoophiyaa irraa barbaadu sun jalqaba sirna gadaa Oromootiitu addunyaa tanaaf galaa ta'e addunyaan irra sirna gadaa ta'e yookaan gadaa sistem jettee itti wal bulchaa jette. Oromootu galaa ta'e. Heera akka isan qabaanne, naamusa akka isan qabaanne, kabaja akka isan qabaaneeti kabaja keenya walii wallaalaa jirra. Kuni maal? Ilaalcha ifittummaa fi fultummaa keessaa bahuu dadhabuun. Ana malee namni beeku hin jiru. Tiyya malee tanamaa maa taati? Isa kana hangan dhiifnetti ilaalcha gandummaa kutaa gosaa amantiilee garaagaraatiin deemu hunda hanga irraa jennee biran kunnetti rakkoon ta'e rakkoo. Kanaaf jaalladha. Jaaramuun dirqama dirqama. Bu'uura qaba manni. Bu'uura booda utubaa gadi dhaabbata. Utubarratti dhaabni ijaarama. Utubaan keenya waraana bilisummaa Oromooti. Kan hin dabne, kan hin cabne, akeekaa fi kaayyoo fi waraana bilisummaa Oromooti. Itti amannee dhufne itti amannee dhufne. Du'aa achitti wanni akeekaa fi kaayyoo kiyya irraa deebisa jee amanu hin jiru. Yaa maatii kiyya isaan ifii horadhe isa na horallee akeekaa fi kaayyoo kiyyaatu isaa hunda caalaa irratti kabaja qaba. Hangan qabsootatti hirmaadhee waadaa seenee qabsootatti hirmaadhee irraa kaasee hanga guyyaa irratti wanni akeekaa fi kaayyoo kiyya naa dursu jireenya mataa kiyyaa caalatti akeekaa fi kaayyoo kiyyaatu na jedha akka mataa kiyyaa. Akkasuma akka gareen keessa jirutti illee garee kaayyoo rubutiin ni jaawoo boogii saba damee lammaffaa bakka bu'ee hooggantu baddu akkasumatti waliin hojjechaa jira. Qilleensa yeroo tokko tokko kan dhufaa jirutti immoo namni akeekaa fi kaayyoo qabu ejjennoo mataa fi qabu nurraa isinidhaa. Bilisa mana kan naqee akeekaa fi kaayyoo ofitti amane eessallee ni gaa bakka yaadisan ni gaa. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga akeekaa fi kaayyoo hin dabsin deemee nu ga'e. Akka fottoonni garaagaraa fedhiin dhuunfaa garaagaraa erga diinaa garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo keessatti sablammoota biyyattii keessa jiruu fi uummatuma Oromoo bal'aa kanaan irratti gaggeeffamaa ture addi bilisummaa Oromoo ni haada haqaa irraa dhaaba haqaa taatee hafte malee qaata dhabamsiisan. Garuu dhabamsiisuu hin dandeenye. Sammuu uummata Oromoo keessatti fi onnee uummata Oromoo keessa illee baasuu hin dandeenye. Hanga fedhes fagaatu waraanni bilisummaa Oromoo yaadaaf qalbiinsaa hawwiinsaa eessa uummata Oromoo fi Oromiyaa bilisomsuu fi walaboomsuu fi uummata Oromoo bilisummaa isaatti uwwisuudha. Haqaaf ba'e. Korma dhugaaf bahutu biyya jambuuti jedhanii ergamni diinaas waan takka irraan duraaneessu. Ergama diinaa dhiisi afaan qawwee bilisiginnaadhaa didooniin Imaaraatii fi Raashiyaa fi Turkii irraa dhuftee takka waa takka duraaneessi. Waa takka dhugachuu dandeenya. Har'a immoo bakka jedhu kanatti bakka ifiif mataa qofa fi ajoo Itoophiyaa walitti qabata. Mataa walitti qabannee isa rakkoo keessa keenyaa dhiifannee waan Oromoo fi Oromiyaa barbaachisu qofa heeraaf siree jaarmaa keenyaa qabannee kan kaarfannu jirra. Heeraaf siree jaarmaa wal barsiisuus nurraa hin hafne. Jaallan irraa hin hafne. Waan deegna daruu dargamaa ture beektan gaafa garee takka tokkummaa inni gadi dhaame. Warroonni waan san keessaa qooda qaban qaama mootummaa tanii mootummaan mindeeffamanii sooshaal miidiyaa kana gubbaatti gallakkifan warri garee imuutti ramadii fudhates warri waasaapitti ramadii fudhates warri meessenjeritti ramadii fudhates warri tiwiitarratti fudhates warri kilabaasota fudhates akkasuma warri telegiraam fudhates hundinuu gahee fi baataa jira. Isa kana akka nama raagu akka nama sagantaa kana fi lafa kaayee sagantaa akkanaa dhufeennee osoo wanni sun hin ta'in dura ji'a afur dursinee waliif himaa turre irraa wal barsiisaa turre. Inni sun deemee dhufe. Haala garaagaraa ajandaa garaagaraa qabatee dhufe. Ajandaa sun hunda keessa dabarre. Wareegama Somaalee booda maal ture? Caccabinsa kanaa ture. Isa kana warri kun itti milkaa'ee ta'aa jira. Garuu nuti akeekaa fi kaayyoo keenya hin dabsinu, heeraaf siree jaarmaa keenyaa hin cabsinu, gaafii adeemsaa qabaannes heerumaaf siree jaarmaa hin gaafanna, lakki mana kaleessa waadaatti seensan cabsinee keessaa hin baanu jennee bakkatti hafne. Jalaa hafuu keenyaafillee hanga irratti luqa'iinsi miseensa tokko tokkoon keessaa guuruutii fi itti hasaasuudha madaalee garaagaraa uumuudha dhufanii miseensa keenya achirratti arrabsoo garaagaraa irratti dhiyeessuudha hanga ammatti hin dhaabbanne. Gaalli qummuuxxoo nokkulu jennee bira kun. Jechi isaanii sun qummuuxxoo nutti hin fakkaatu qummuuxxoo jennee yoo beektan ta'e qoree xixiqqoo takkaa jiru takka firii shunkuraa takka qoree qabdi gama afraniin lafarra isaatti mul'atu dhukkee kasiiru. Gaalli qummuuxxoo nokkulu jennee bira kun. Nuti warra akeekaa fi kaayyoo manaa ba'e waan taateef isa asii iyyaa oluuf yeroo hin qabnu. Isa dubbachaa oluuf yeroo hin qabnu. Isa diigumsaaf sagantaa lafa kaatii deemuuf yeroo hin qabnu. Isa ijaarmaaf lafaa ka'e immoo ijaarsaaf lafaa ka'e akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan hin gahee ka'eef wajjin hojjanne. Haa hojjetu wajjin hojjanne jennee callimnee bira kutaa ture. Har'allee if duuba deebinee dubbannaa miti.
akka reefu dura dubbadde keessa nama nyaatu arraba irraa nama teenye gadi hin teenye qaama gubbarras nyaatu immoo qeensaa turaas hin teenye Oromoon kanaaf hin dubbata malee. Kanaaf jaallan inni kaleessa dabres dabre inni adda tuttisaa jirullee bakka takka hin qabu. Yoomillee tanaan hayni hanga rifeensa mataa keessanii qallatullee bakka isaa gahuu hin oolle cubbuun hanga gaaraa guddattus borummoo haqaan mootantii hafuun sinuma nafu. Kanaaf warreen sagantaa kana qopheessanis garee maaddee utubaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa sagantaa akkana fakkaatu tokkummaa gareelee onlaayinaatii fi tokkummaa qabsoo Oromoodhaa mul'iftanii asirratti yaamicha kan nu gootan maqaa garee kaayyoo Durbushinnigaa fi maqaa kootiin galatoomaa galanna keessan bilisummaa fi walummaa Oromiyaa isinii baatanii jechuu barbaada. Kanaaf jaalan xumura irratti jalqaba dura akeekaa fi kaayyoo qabadhaa. Heeraaf seera akeekaa fi kaayyoon tun qabdu hubadhaa. Gaafa heeraaf seera hubat akeekaa fi kaayyoo keetti amante du'a rabbii qofaatu akeekaa fi kaayyoo kee mo'achuu danda'an amma isinitti dhaama. Inni maayyiidhaan immoo kan hin dubbatu jaallan warreen ookara garaagaraa oofaa jiranis warreen ilaalcha garaagaraa keessa jiranis mana Oromoo tokko diigee manni biraa kan tokkummaadhaan jaaru hin jiru hubadhaa. Mana Oromoo tokko diigee waraana bilisummaa Oromoo jaala waraana bilisummaa Oromoo tokko balaaleffadhee tokko xiqqeessee tokko arrabsee waraanni bilisummaa Oromoo kan ifitti dhiheessee waliin dirqama dhokkan jedhu hubadhaa. Maaliif hin jirre waraanni bilisummaa Oromoo tokkicha bahaa fi dhiyaatti kaabaa kibbatti. Uummanni Oromoos bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti gidduu galatti tokkicha. Manni qabsoo Oromoos tokkicha daandiin gargar haa taatu malee galmi keenya eessa bilisummaa fi walabummaa barbaacha malee waan biraa barbaachaa miti. Isa kanaaf ammoo obboleeyyan lamaan wal kaasanii tokko gaarummaan kaasanii tokko hammeenyaan kaasuun isa alagaan kaleessa gargar itti nu bitaa turte irraa tokko garaagarummaan qabu. Isa kanaaf ammoo ilaalchota diinaa caasifama diinaa hedduutu uummata Oromoo keessa maaddeeffatee jira. Caasifama kanaa oltu afaan Oromoo dubbatee naafsi wajjin rakkoolee garaagaraa uumaa jira. Kan ammoo akkuma reefu jiru san gaalli qummuuxoon okkolu qoreen isaan nuti jirantuun waan takka bu'aan nurraan miidhaa takka nurraan hin geessu. Miidhaan teenya hamtuun maali? Saamicha abbootii teenya gudeedameessi haadha teenya harma muraa fi harka muraa aanolee kan sadii dalankoo nurratti raawwatamu santu fuula keenya duraa mul'ata. Sanirraan hammaatu waan taateef jabaadhaadha wal obsaa waliif dhaggeeffadhaa wal jala deemaa wal kabajaa waliin qoqqoodinaa gantummaan amantiinis waliin qoodinaadha wal faana hiriiraan isin jechuu barbaada. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa amantirraa walabu, kutarraa walabu, gosummaarraa walabu, gantummaa fi haala garaagaraa hunda keessaa walabu. Amantiin tabbaati. Waan hin fedhetti namanaa mirga kooti. Fedhu dhagaa haadhata rabbi godheetti gabbara. Fedhu rabbitti namana. Fedhu waan fedhetti namana. Amantiin kan dhuunfaa keenyaan qabnu. Dhimmi waloo keenyaan qabnu immoo dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ABO wabooti. Kanaaf rakkoolee hanga garagaraa dubbannus dhugaadha. Rakkoon jirti eeyyen nama waa hojjetu rakkina uumu. Nama waa hojjetu dogongora. Garuu nama qabsoo Oromoo tokkoof ijaarame dantaa dhuunfaatti diiganii biraa deemuun xiqqeenya akka nama xiqqeessuu fi gaafatama akka nama gaafachiisu kana heeraaf seera jaalmaatiin galmee seenaa gubbaa walii keenya wal bira qonna. Kanaaf jaallan isinitti illee dheeressu sa'aan tokko fidee jaallama fidee Oromoon ulfaadhaa galatoomaa ijarraa nambisaa yoo dogongora qabaates namni as keessatti haasa'u guyyaan tokko yoo jiraates na of kolchaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa qofa irratti dubbata malee dhimma namoota dhuunfaa tokkollee abaduu deema kan dhoofne waan taateef na of kolchaa horaa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoo gadaan gadaa bilisummaa Oromiyaan biyyaa afaan qawwee mirkaneeffannaa isin barbaada.